Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya akka daawwachaa jirtan miidiyaa wiirtuu irraa kan isin darbu qophii faanna'ii wiirtuuti. Qophii faanna'ii wiirtuu torban kanaatiin keessummaa tokko qabannee dhiyaannee jirra. Finfinnee irraa kiiloomeetira 120 ol deemnee magaalaa Amboo keessatti argamnee jirra. Magaalaan Amboo namoota baay'ee akkasumas gootota baay'eedhaan kan isheen beekamtudha. Namoota magaalaan Amboo ittiin beekamtu keessaa har'a keessummaa tokko qabadheen isiniif dhiyaadhee jira. Qophii keenya hamma xumuraatti akka hordoftan kabajaan isin affeera. Hayyee Abdiisa, magaalaa Amboo keessatti nama dhiibbaa guddaa uumaa ture ta'uu kee beekna. Raadiyoonii Itoophiyaa durii irratti guyyaatti yeroo 3-4 bilbiluudhaan nama sagalee hawaasa kanaa ta'aa turedha. Mee ani si ibsuudhaan dura ati ofii keetii dhaggeeffattoota keenya yookaan daawwattoota keenya faana wal barime. Abdiisaan eenyu? Ani maqaan koo Abdiisaa Nagaruun jedhama. Ani dhaladhe ana lixa Shawaanaa Gindabarat Abuunaattan dhaladhe. Achitti dhaladhee kutaa tokko amma kutaa torbaatti ana lixa Shawaanaa Gindabarat magaalaa Kaachisiittan baradhe. Torbachitti baradheen timirtiin naa ta'uu dinnaan itti dhiiseen haadha dhaqoo birattis galee haadha dhaqoo birattis galeen uumaa timirtiin naa ta'e achis taa'ee tan uumaa jireenyi isaa naa ta'uu dinnaan achii bahee taataqis taa'ee taataqis immoo biyya jirbii deemee achis naa ta'uu didee biyyattis deebi'ee biyyas taa'ee raawwadhee huneetaan naa ta'uu didee achittuu tidaarii qabadheen jireenyi isaas achitti naan ta'u jedhee itti dhiisee as deebi'ee odoon as taa'u 78 biyya kana dhufeen odoo tidaarii qabatiin 78 79 80 81 82 83 taataqan jira basoo Afrikaa achi hojjedheen hunduu naa ta'u didee 86 biyyatti deebi'ee biyyas taa'ee naa ta'u didee achis immoo as deebi'een luka kootiin Gindabarati ga'ee as galee 78 as galee asis taa'ee rakkina uummata koo rakkina anaa lixa Shawaanaa gara Gindabarat jiru hundi argee raawwadhee bilbileen saantiba jijjiireen saantiba nan dawwala yoo ni tokki bilbila isa duriitiin bilbiltaa jira saantimatti naqanii bilbilan sanaan ila saantiba koo naqeen hambirrii 5 hambirrii 10 jijjiireen saantiba naqee bilbileen Ogani Turkina sida bame ufiko transporti baasee Addis Ababa dhaqeen achitti meen amma qabataan dubbadheen baankiin baname ibsaan galee hospitaaluu jijjiirama guddaa agarsiisaa jira. Abdiisaan raadiyoonii dhaggeeffachuu fi raadiyooniidhaan ergaa dabarfachuu kana yaadi isaa eessaa sii dhufe jalqaba? Ani ijaan rakkina uummata koo jaan argeeffan abbaa koo irraayyuu reediyoo fudhee jalaa fudhee deemeen reediyoo suni maal na jalaa fuute jedhee na dabaddabeera naan abbaan. Raadiyoonii dhaggeeffachaa ergaa kee ittiin dabarfachuuf jecha fuutee abbaan kee illee si lolee ture jechuudha. Raadiyooniin kee sun amma jirti? Amma jirti raadiyooniin sun? Reediyoo qaba amma ofii kooti qaba. Ammayyuu raadiyoonii sana dhaggeeffattee ittiin ergaa dabarsitamoo gara biraatti guddisteetta? Lakki reediyoo qabani. Amma hundumtuu jijjiirama na agarsiiseera amma immoo moobaayiliidhaan fayyadama. Dhagaa bittaan dhaqu kaa. Moobaayilii koo chaarjarii koon guuttadha isaanan dhaggeeffadha ismaanan ergaa koo dabarsa. Hayyee garuu raadiyoonii kee keesseettaa jechuudha. Jira ani ammayyuu sinittan agarsiisuu danda'a reediyoon. Hayyee egaa Abdiisaadhaan miidiyaaleen baay'een kanaan dura dubbisanii turanii anis barruuwwan garaagaraa irratti maqaa kee argeera. Sanatu akka nuun dhufnee si dubbisnu nu taasisee jechuudha. Egaa Abdiisaan dhiibbaa gama raadiyootiin uumaa ture sanaan jijjiiramoota akkamiitu dhufe jettee yaadda magaalaa Amboo keessatti? Ani duratti ispaaltii isaa ani hin qulleessin iyyuu qabataan dubbadheen qulleessuu jammaran. Keessa iyyuu qulqullinni jammarameera. Garuu anaan hangara gareetoo na laaliin jiru. Kootuu waa'ee qulqullina magaalaatti uummata keenya baay'ee taate kootuutii atis hojjedhu annaan jedhee na waamin jiru. Ganaa isa dhufutti 2016tti taxabaabaqiidha. Gizee sunitti galta malee amma galtu jedhanii na dhowwan. Ani komii baay'een qaba. Ifaan soratanii dukkana daakkatu bulchiisumti isaa nagaan hin jiru. Han har'a galu gaafa waajjira galu qalloodha. Gaafa ji'a 5 ji'a 6 guute niitiin fa fakkaatee baa. Waan tokkitti waan jijjiiramni agarsiisee hin jiru. Amma hin dubbadhetti hanqinooshii jijjiiramni mul'achaa jiru.
Anis immoo ofii kooti jireenya amma ulfaataadha. Juusii kana bishaan kana waan adda addaan gurguraa jedheen uummata koo kadheen uummanni ofii isaaniitii bitanii natti kennu ansaanii gurgureen tokkorraa hamma gurgure sun naa herreega koo naa kennu. Yoo kitaaba soo ta'e immoo kitaabni afaan Oromoo baay'ee jira. Asitti immoo hannaa dhiyeessuu hin jiru anaan. Ayyee Abdiisaanii gaaffii tan si deebisaa yaada kee gargar kutuu miti. Kanaan dura gama raadiyooniitiin ergaa kee dabarsaa turteetta. Ergaa dabarsitees immoo jijjiiramni baay'een karaa keetiin dhufeera. Hawaasi immoo akkamitti si fudhate? Hawaasi sababati ergaa dabarsitee jijjiiramoonni kun dhufanii fi hawaasi si galateeffata jaalalli kabajata hawaasa keessatti qabdu akkami? Ani waa tokkitti ani darbeeti nama sadi nama afur ta'e. Keessa darbe eengadda asii bilbileen abbaa bilbila nama wayinaa kennaniit Dasuu Dalasaan jedhamu Finfinnee jira. Ganda duwwaa tokko ture as 01 itti bilbilee isatti madheen akkana jetteen boo'inii hin boo'in jedheet kuma sadi karaa baankii naa galche kunoo ilmoo namaati kunoo amma kana naa galcheera inni kaanuu akkamitti yaadaa jira uummanni Oromoo uummanni Itoophiyaa keessa jira uummanni biyya alaa jiran akkamitti yaadaa jiru. Ayyee dhaamsa kee dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenyaan hin geenya. Egaa Abdiisaan kanaan dura gama raadiyooniitiin saba kootiif sagalee ta'aa tureera. Jijjiirama baay'ee fideera gama daandiitiin gama ibsaatiin gama bulchiinsa gaariitiin jechaa jira. Ammayyuu rakkoowwan baay'ee kanan taajjabe jira jechaa jira. Kabiraan immoo hawaasni koo na ilaalaa hin jiru na deeggaraa hin jiru na bira dhaabachaa hin jiru jechaa jira. Dhaamsa kee siif dabarsina Abdiisaanii. Egaa raadiyoon irraa gara bilbilaatti darbeen jira jettee ammoo akkamii bilbiltee yaada kennuutti fufaa jirtamoo akkam? Ilmaan bilbila har'a yeroo lama dabarsen Itoophiyaa reediyoo irratti gizee lama dabarse. Makalaakaa piroogiraamii irrattis saatii ja'a boodas dabarseera. Isaan faana maamiluma cimaadha jechuudha. Cimaadha waggaa 36. Ayyee waggaa 36 guutuu fi akkasii waraqanni barreeffamoonni garaagaraa maxxansa garaagaraa irratti maqaan kee ba'eera miidiyaaleen baay'een si dubbisaniiru. Abdiisaa biratti wanti addaa wanti an arge kitaaba afaan Oromoo tusi bira jira. Kitaabilee kan turanidha kan ammaallee jiru. Kitaabilee kana akkamittiin itu yaada isaa si dhufe? Kitaabilee kana gurguruun yookaan immoo dubbistootaan ga'uun yaada isaa akkamitti si dhufe? Dura gaazexaan gurgura. Addis Zaman gaazexaa Amaariffaan. Nan jedha na awwaaxa'uu dide kisaara malee waan nan galee hin qabu. Kitaaba afaan Oromoo immoo gurbaa wayitu jira. Namni atti kitaaba irraa bilbila kan ilaalee bilbileef naan jedhee bilbileefiin mucaatti dubbadhe. Aamusinaa fideet ani qidaamee gurguree fixee takkootu birii kee fudhu jedhe. 2008 jammaree kitaaba afaan Oromoo gurguruu. Ergasii jijjiirama argadheera hamma ta'e. Innumtuu mataa isaatiin innumti kitaaba naa fidaa ture mastaawashaadha. Ittiin televizyiinii naa biti hamma herreega koo asitti naa herreegdu jennan televizyiinii naa bitee dhufe. Kun amma televizyiinii koo mana taa'een daawwachaa jira. Egaa Abdiisaanii rakkoowwan garaagaraa akka qabdu nutti himtee jirta. Hawaasni na bira dhaabachaa jiru na deeggaraa jiru jetteetta. Mee hawaasa kanaan maal utuu si gargaaranii maal utuu si bira dhaabbatanii sitti tola? Ani oduu hamma danda'anii qarshii walitti naa fudhanii oduu naa kennanii kana bichaa mitaan gurguran. Faantaan jira, kookaan jira, ispiraayitiin jira, bishaan adda addaa jira. Laameeraan kun mataa isaatiin barrii hin qabu. Kanarraa guureen keessa naqa hamma hanqate immoo suuqii naqadha. Kunis immoo barriin isaa irratti naa hojjetame juusiin adda addaas immoo han ittiin bitadhe odoon argadhe ani jiru koo sirriitti han fooyyeffadha. Asumatti waan ittiin hojii kee hojjetachuu dandeessu akka si deeggaran barbaaddaa jechuudha. Maatii qaba. Ijoollee afuran qabani amma. Jireenyi isaayyuu ulfaateera. Qallaba nan bitadhe odoon jedhee gatiin isaa waaqaaf lafa. Ani ittiin bitadhe immoo hin qabu. Yoon argadhe yookiin birrii 10 yookiin birrii 20 argadha. Ishiidhumaan immoo biddeen duwwaa bitadheen maatii kootii manatti kennan. Kanaan baay'ee rakkachaa jiru. Ergaa xumuraa waan dabarfachuu barbaaddu hawaasa Oromoo bal'aati. Bilbila koos qabatanii lakkoofsi akkaawuntii quxirii koos kennee raawwadhee bakka jiran ta'anii karaa baankiitiin birrii akkanaa ergalan barbaadu. Itoophiyaa Nigdi Baankiidhaa 1,000 22 duwwaa 4 49 42 8 lakkoofsi bilbila koo immoo duwwaa 9 54 83 13 duwwaa 2.